Tole shamaa akkam jirtu maatii koo kaayyoftuu biyya keessaa biyya alaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa ga'u. Guyyaa har'aa qubee dachaa afaan Oromoo torban qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Namoonni sabiskiraayib hin taasisin yeroo itti aanutti deebinee akka wal arginuu fi sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Namoota barnoonni kun laallatuuf immoo sheer taasisaa, laayik gochuun nu jajjabeessa. Namoonni barnootaaf nu argachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waatsaappii fi teelegiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti guuteenu qubeen dachaa afaan Oromoo torbatu jiru. Qubee dachaa afaan Oromoo torban kanas qubee gurguddaa gamanaan qubee xixiqqaa gamanaan fuuldura isaaniitti isiniif barreessineetu jirra. Qubee dachaa jechuun qubeen qeenxeen lama walitti dhufee garuummoo akka qubee tokkootti eeguu isaan dubbifaman jechuudha. Amma lamaan kun akka qubee tokkootti kan isaan dubbifaman jechuudha. Warreen akkasiitiin qubee dachaannaa bakka baay'eettis jechoota afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa nu barbaachisu. Isaan kana egaa wal isin agarsiisu. Cha, cha, a, nya, nya, pa, sha, sha, tsa, tsa, zha, zha. Warreen kun qubee gurguddaa isaaniitiin gaafa ta'u, qubee xixiqqaatiinis immoo gaafa laallu haala isaan ittiin barreeffamantu adda addummaa qaba malee sagaleen warreen gamaa wajjin isaan qaban tokkuma. Isaan kanas isiniif haa dubbisu. Cha, cha, a, nya, nya, pa, sha, sha, tsa, tsa, zha, zha. Qubeen dachaa afaan Oromoo torban kanneen armaan olii turanii qubeen afaan Oromoo waliigalatti qubee dachaa wajjiniin walitti 33 ta'u jechuudha. Qubee qeenxee 26, qubeen dachaa torba walitti 33tu jiru. Haala kanaatiin qubeen afaan Oromoo 33 ta'uu isaanii haaluma kanaan adda baafadhaan isiniin jedha. Yeroo itti aanutti sagaleewwan afaan Oromoo yeroo itti ilaallu ta'a. Haga sanatti nagaatti nuuf tura. Haga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif immoo guddaa galatoomaa isiniin jenna.